ሰሞኑን በነበረው በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እና በአጎራባች የሰሜን ሸዋ ዞን ወረዳዎች አካባቢ ኦነግ ሸኔ በሚባል የዳቦ ስም መቃን ነው አምዴቱን ወልበራሬ reetiksa guddattani moo qonnaa qotaa guddattani moo meeshaa dhukaasuu yaalaa guddattani isa kan sirnaani kan wallolaatii turaate sirnatu dhiibbaa irraan gahaa turaate sirni suni gaafa olaantummaa siyaasaa fudhate rakkoo har'a biyyattiin akka biyyaatti keessa jirru kanaan nu gahe. Muummichi ministeeraa yoo san bira akka deemuu qabu mana mareetti gaafan ture eereen ture. Rakkoo nageenyaatiin wal qabatee hospitaalli haa ijaaramu jedhamee miidiyaalee irratti maallaqni yeroo walitti qabamu argaan ture. Daandii asfaaltiin hojjetamu maqaa wallootiin maallaqni yeroo baay'ee walitti qabama. Eessa akka inni dhaqee ani hin argu tarii isin yoo argitan hin beeku. Maalirra ga'e wanti sun?